Jadi kamma ija keessa na laaluun sitti ulfaata kanatti. Waa saalfadhaa bara. Kana burtukaana citti dammoo hagaa wanni jette kana nama beekama maal argatte Haadha dhiiraati kaa. maa haadha durbaati wayi siin jedheen abbaa dhiiraa ta'uu anallee na beekame fi Keerno. akkasii boodati ati maraafiyyuu jechuun abbaan takka abbama takka hin dhageenye ati rakkoon qabaanne yoo barbaadde naallee jees jedhe kakiyyaaf kan keetii qallaadidha. Laasaaf liji bootaatti Nara nanash. Ame waliin nu adeebisu. Isiin aamin hin jettu an aamin haa jedhu kaa. Mee waan sannaa arge waan harka godhattu kana. Maayetta maal jette? Waan harka godhattu kana na argeedha. Morma Harka didadha. godhattu. Kamila godhattee dhaaree kam harka godhatteedha garuu. Kam Kamila godhadhe? Harkumaa miikaa irraa qabdu sun. Maa inni reewwanni godhadheeru? Alaabaa masan jedhaa harka bilisteeman. Xama si jalaa sun siif haa kennitu maaliif sii kenna? Maa isin lamaanuu barra rabbitti obboleeyyan isin godhe amma naan qabaa qabuu qabdu hin jedhutti. Hantuunni boolla lamaa kanuma. Akkasii si hanqa baakkamna? Naa nyaadhu naa dhugi naa ciisi jettanii jechuudha. Narra deemuu qabdan. Gaafa taraan si geettee mana kan kee dhufu jechuudha. Hoolaa faana qaltee waan akkasii beekamaatu. Inni akkasii boodatti maraafuu ati nagaa qabda akka biraa. Alhamdulillah. Fayyaa ta'e. Haganuma sees naanna'eereeti. Siisi tanka baakkamna anaaf ilmaan kiyya eenyutti tanka baakkabare? Walumaan an qaba qabna sodaa kun qabu rabbi jiraame maraafu. Sila waan siin jedhu sargii maan dhufirreeti. Sargi nu yaamne kaa dhoskitee fuute osoo nu himtee fuute silaa yama dhufna. Namnaati jedhee mudiin qabataniiti. Jaartiin awwalaa jaartiin hangafaa tun haadhalleedha obboleettii dhallee waa hunda ardaa dhallee gosaa balbalaa siigalee isimatu namatti fuudha. Sargi akkamitti dhoofadhee fuudhaan yoo ati namaaf akkana jettaan namarratti dhugaan baasuufi. Moo sittiin qaluudha moo dho'isaa siin kennuudha. Maan natti himtee fuute? Sargii maal gochuu dhufare? Maaliif hin dhufne reemaa miizee iyyuu taata yoo barbaadde. Jaala si godhuuf ammoo iyyuu intaloo eegaree jaartiin nurraa marti nyaachattee jeetu. Hara nama akkasiitii miti. Maaliif marzii nyaachisee ajjeessa si jaallatee fuute isima waliin jiraatta malee. Sillee si nagaa rakkoon qabu godhesitti hin dhagaa'ame ati warti kana kana. Kasii? Kamina ergaa wallahi dhuga mamaa kun hin beektu. Yoo akkanan na laaltu xuwwee marqa itti marqanna seete ani ilmoo namaati bar. Na xuwwee marqatti marqanii fi kun gara maali gurraatti dhaa xuwwee fi nama maaltu walitti fidee walumayyuu mammaa qaqqabeeti. Yoo akkanan na laaltu bakka feete deemtee lakkooytee dhuftee natti deebitu hanka taa'ee si eegu inshaallah khair habiibi haati dhiiraa kabajaa qabdi bar.
ما كيتين أي دري بورتي ما كيتو ما كفر ديو جرال أكان يتمه Akkasii نجارتين وفي وركين دون أكان ها kiyyaadha ani keetiidha. إنها كاين موت Kana booda abjuudhaan kee ta'a dur ture amma ammaa kalaas bara geeffatte atillee. Fuutee fi namni tokko isa fuudhaa dhumatee fi bara. Isima qabdu san rabbiin sitti haa urgeessu. Isimaa hojii rabbiin jireenya gaarii si haa ilmoo harkadhu. ها Isimarraa ilmoo harkadhu hin jedhe isimarraa ilmoo يا harkadhu رب ilmoo tata jalqabaa caaltu rabbiin siif haa kennu isima waliin isima sossobadhuuti waliin jiraadhu. ilma fi jaartiin illee ta'aa walaa tajaajilu jirtu namatti bareedaa garuu haa ta'uuti shari'a kanattu haga sagalee itti fuudhaan hin jedhe afur irraa sagalee nuu gaannee jedhema. Dumee sun bare kumaafu umriin si gabaabsite. Umrii namaa nyaatti. Numa du'aawu. Achuma du'aawu. Kuma du'aa nu gaafa taammaa du'e qambara fudhatee xooruuta akka keessa akkatti viidiyoo waraaba. Isa mooqa biraa. Isa mooqa biraa biyyeetti ilaalee baran viidiyoo takka. Amma tokkos miliyoona 15 namarraa nyaatetti idinoo biyya tana keessa Finfinnee keessa taa'aa jechuun miliyoona 15. Qarshii Itoophiyaa miliyoona 15. Sila eenyurraa? Biyyoota inni takka irraasi. Intalli eessarti gar? Ameerika jirti. Wanni bareeda godhe san diidama Isan qofa kun wallaggattis hojjettuu baankii takka itti bareennaan sanuu ilmaan qabdi nama biraa heerumtee ilmaan qabdi itti bareennaan na heerumu qabda jennaan lakki ani ijoollee kiyyaan guddifadhettee jalaatinnaan makiinaa keessa kaayatuma achi deemee ajjeesee miidiyaan Itoophiyaa guutuu gabaasa jira harkitan ka'a. Haya. Kamana baankitti ajjeesisu yoo. Sani haa na wajji jiraachuu qabdaa lakki ijoollee kiyyaan guddifadhaa jettee jalaatinnaan shoot godheetuma ajjeese. Dhalaa sana dhiirti garaa itti jabaattee jirti yaa musiibumaa gubbaatti jiraansa. Mee warreen kana koppiliin godhaa jira kan warreen kana irraa kaasan koppiliin godhaa. Hundi keessan koppiliin godhaa keessatti foloo mana foloo koppiliin warra asirra jiru guutuu foloo godhaa. Warra asirra jiru guutuu foloo godhaa. Amma namni miliyoonni 15 irraa nyaadhame kuni obboleetti teenya dhalaadha. Sii galee hin nyaadhuun dhugottee jaarsa kiyyattee amantee biyya sanitti itti argite. Manaan jaaree waan godhette. Beekadu kun amma tunnuttuu iyyatteetu waa agartee naanis wal beeyti kara hedduu hedduun dhuftee sagalee ergatte. Kasuu darabee haadhaa dhiiratti maallaqa argitee mana nuu jaare maarretteeni hoggo galtu mana dhabdee ifis dhabdee mataan maraatee akka carqii darbitee mudhii irrattee kararra akkatti mana jaa deemtu maallaqa jaa deemtu qubaan lakkaa'amteen dhumtu dhugaan isiniin jaa suu darabee irraa galte. Uummata akka maallaqa ishii dhabdee jechuudha. Gandinis achi buute.